hawaasa keessaniif yoon tumsine diinarraa hawaasa keessanoon dhorkine hawaasni nu firaani dhorka akka kale isaan go jijjiiree akka jijjiirama fide kanatti dadhabuu keessan nutti hima abba feene firaani dhorka kale isaas warra lolaa ture akka itti lolan jaarraa abbaa gadaa fi qabsaa'onni nu garsiisan waan haaree barruumiti diina firaa dhorkuu ni beeku kana amsa. Thank you Galatomi النخي وري ماكي يتمي ماكي تلشير نقولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرو تك دقيقة تكون أخنا دقيقة تكون السلام ورحمة الله وبركاته أبليين dulu mana kana harwarra zira yirtan namni kuma dibba frankuni yoti kaate nama kudon kuran re share no goda yero narra yero allifne te nyumiti dubbin jabate obboleyen kenya qama sala irra murani somalen lafarra irkisa jirti wan namni garte dubbatu miti wan lubbu ra wonne kumare fo abdi obbolesa kenya abdi nyeti wonni lubbu ra kalidan jirtu somalen ol yaate danga kenya ra kabenya kenya obboleyen kenya ratti tapata jirti woni ni sinin jechu barbadu namni azela jirtan kuni harar ginjenne arsin jenne jimman jenne oromon kuta oromo hunda khaysa jirtan nuti obboleyen kaysani dangarra somalen akkamale nu gora jirti sheer nu gora nama hunda biran nu gaya dirmachun kuni ya minsi kun oromo kuta qurata kaysin hunda bire nuti gafa oromo kuta antakka midamde irranaf nu fongenya midamne jenne wajini orina nuti sarara komba kamale ran nu qabdi rakko ajaibatin rakko lubuti arkanu qaba hadatenya dangarratti dua jira bagenya dua jira obboleysa kaysan kan oromo qaamni salarra murame somalin tabatu jirti sheer nu goda namni sagale qabdan namni oromo da ka sagale qabdan nama gurgudda tibilbila nama hunda asid dhufen wajinin ha sagale ummata aftaw tokko walama bazir gargaarsa ummata kanaati ndakabu fi rakkoon ummata kenyarra jirtu gama mootummaatiin illee akka irraa dhaabbattu bazir obboleeyyan warri azirtan kun namni kuma dhibba afur akuma gaafa geemiti fi kana gartee beellama walii qabnee gartee sheer walii goonutti sheer namarra godhuun qaanyii miti nama hundarra sheer nu godha nuti obboleeyyan keessani nuti hidhumu jira yoo nuti gartee dhiini keenya kan isin dhagahamu taate dhiini haadha teenyaa dhiigaa haadha teessanii yoo kan taatu taate sheer nu godha nama hunda biraan nu ga'a namni hundi nu haa dhufu ani gabbuyeetiin namaan hammaan beeku oromoo kutaa kudha takkaa keessa irra bilbilee aboo nu dirmadhaa lubbuun nu bahu jira somaaleen nufitu jira nu dirmadhaa jeetii yaama isinis akkasuma namni gartee warra bakka akkumaan obboleetti teenya caaltoo mankuman qabdu dhaqee mana hamzaa sheer jaabirii seeku jirraata fi hojjen rabbi siyaa kabaju jarjaraan ceetee nu dhuftetti akkasumatti mana hundarra deema dafaa mana hamzaa sheer jaabirii kootaa jaati nama hundas fida namni ani oromoodha jee lubbuu nu baraaraa an kanumaan jechuu barbaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Galatomi caaltuu teenya Galato bakka nagayaan gartee karawaa micha ummata keetii dhageessee dhuftee ulfaadhu guyyaan kun guyyaa laafaa miti mee moo'ee naa dubbatu achi booda adde caaltuututti aana adde caaltuun ammoo waan liqimsitu nutti haayimtu eega kaayiroo dhayite ijoollee tahaa jirti nuti dulloomne tun shakkii biraa keessatti fuunuun eetee jirti hayaa moo'ee kiyyatti deemati. Hunda dura salaamu alaikum bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa ta'u. Haala kanaan hawaasa kanaaf birmachuudhaaf walii qabamuu keessan galata qabdan galatoomaa jecha wanni tokko kan nuti hubachuu qabnu qubni tokko hogguu madaa'e kanumatti aanutti hidhanii namoota miidiyaa irra jiran baay'ee keenya jechuudha waa'ee cinaaksanii wal qabsiisee hawaasni yeroo adda addaatti viidiyoo fi waan adda addaa karaa keenya akka ergaa jiru quba qabnaa hedduus agarree jirra wanni hawaasa keenya irra ga'uu jiru waan hedduu takka nama rifachiisu namallee qaanfachiisuudha sanuu waan barabaraan deebi'u gargaarsa uummata cinaaksanii wal qabsiisee akka yaada fayyaatitti nama nagee qabuutu beelawaa nama nagee qabuutu dheebuun itti dhagahama nama nagee qabuutu qoonqollee yoo harkatee nyaatee beelaba ammatti wanni jalqaba hawaasni keenya barbaadu nagaya keessattuu uummanni oromoodhaa uummata osoo nagaya harkate beelaheetillee obsee jiraatu uummata gabbee kadhatu miti ummata bishaanii fi qoonqollee nama kadhatu miti dheebuun ummata keenyaa iddoon nagayni xiyyeeffannaan keenya jalqaba irratti wanti nuti godhuu dandeenyu qaamota hawaasni keenya akka nagiyaa harkatee lafa isaa irratti daangaa isaa irratti nagayaan jiraatu qaamni dhimmi kun ilaallatuu fi waan kana furuu danda'u hundinuu akka irratti hirmaatee
hawaasa keenyaaf nageenyi akka bu'u akka godhan nageenya bu'e irratti hawaasa keenya qabeela qabuu fi qadeebuu qabu kan nuti beelaa fi deebii isaan baasuu dandeenyu gaafa isaan nagee argatan. Kanaafuu xiyyeeffannaan keenya guddaan hawaasa keenyaaf beelee hawaasa keenyaaf dheebotee dura hawaasni keenya nagee argatu ta'uu qaba. Dhaamsi kiyya kana hanga danda'ame qaamni dhimmi ilaallatu nageenya hawaasa keenyaa daangaa hawaasa keenyaa eegee kasanirraa hafe hawaasa keenya qabeelee kabuqqee kadheebote kabeela baasee deebuu baasee bakka isaan irra buqqaanitti hafee deebisu nuti garuu qaamni dhimmi ilaallatu hawaasa keenya nagaa waaraa keessaa irra buusuu qaban jaa ulfaadhaa galatooma. Thank you Muya galatoomi Muya Max mucaa qabbanaawaa gaarii hedduu galatoomi wanni ati jette waan bareedaadha. Muwaas Muhammad baga nagayaan dhuftee obboleettii teenya Nasraa Gursuun baga nagayaan dhuftee mee amma taraa takka Nasraa fi caaltuudhaan waliin dhiisaa yaadni shamarraniiti. Shamarran keenya mee waa'ee uummata keessanii kanarraa caaltuu maal jettaati? Maal dhageesse hoo maal agarte hoo maaltu as Nasraan addeeyitatte gaa dhimma nuti haasawaa jirru kun mee afaan keetiin namuu afaan Nasraan addeeyitatte translate uummata kanaaf godhime haasoytuun dhaabdu jarattiini na rukutuudhaan natti ka'aattii jedhe si rukutuu sitti ka'aatiin jedheen kaampaanii seenuu hin danda'u kaambii isaati kana kaambiidha kan jara jiraatan hojii bakka hojiiti waan ta'eef sagalee jarri waasiin jettu sagalee jarri sitti kaatullee waraabbadhu ennaa sagalee jaraallee kan inni waraabina biraa natti argatiin biraa qabu eenyu banesa galgala dhaqee ijoolleen achi keessa turan baay'ee natti saba eenyutu sagalee nuu banesa mana kimisa nageesse kurtiin immoo jetoo bishaatee sagalee wayii Nasraa ta'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi khaysani galatoma obboleeyyan kiyya rakkoo uummata keenya ka cinasan kana hubattanii rakkoo uummata keenyaa furuu qabnaa osoo nuti jirru haadhi keenya abbaan keenya obboleettiin keenya obboleessi keenya osoo qabanii osoo dachii qabanii biyya isaanii irratti daangaa irratti abbaa ta'uu dadhabanii miidhamaa jiranii dadhabanii dhufuudhaaf galatooma kanatti aansuudhaan kunoo ol qabi dullatti Assalamu alaikum. Uti tamaan kaisa maaliga gulush tokko rakkoo ni qabna rakkoo kaisa qabnu maal waan nuti dirmatu jechuun uummanni keenya ni dhume kan huccuu fi isa dhabanii ni jira kan as fuudhanii gosni as fuudhee awwaalanii ni jira ifana kunuutti reetana ta'anya waan nyaannu hin qabu tajitti hin qabu qawwee teenya ni dhumte namni keenya ni dhume horii ni dhume kunoo rakkoo tana qabnaa nu gargaara bayyoo ijoollee teenya taata. akkasii obboleeyyan kiyya gaa waan nuti haasofnurra iyyannaa abbootiin teenya dabarfachaa jirtu sooshaal miidiyaa irratti carraa nama fiidoo isaa waraabu harkateemee gadhiisan kana caalaa wanni nu dubbannu jirtu rakkoo uummata keenyaa beeynee jirraa garuma gargaarsaatti deemuudha malee Ustaaz Hamzaa obboleeyyan kiyya warra gasii irra jiru warra jala jiru haasawaa guddaa nu barbaachisu natti hin fakkaattu. Gurubbii takkan kalee jaariyanii nama 400 fi waatu keessa jira. Viidiyoolee as keessa jirtu yoo agartan suuraa as keessa jirtu yoo agartan gurubbii mee marii tokkummaa Oromoo jettu linkii kiyya kana jala jira. Dhaqaa laalaa gurubbii sanarra sheer godhee nama hedduutu achi keessaa dhufee sagalee illee kaayeeti. Rakkoo uummata keenyaa kana rabbiin nuuf haa gargaaru. Hawaasnis ni fura. Akkuma obboleessa keenya anna irree dubbatetti obboleeyyan keenya warra mootummaa keessa jiran nuti kalees mootummaa Amaaraatiin gabroomaa turre
jarra keenyallee mallasini gabroomaa turre juuntaadhaani arrammoo osoo mootummaa qabnu osoo agartanii miti mootummaa afaan oromoo dubbatu qabnuti saban ungeenya kan nu gadi Soomaaliidhaan miidhamaa jirra kanarratti ijoollee uummata dhiiraa isintu beeka ani amma dubbachuu hin danda'u karuma gargaarsaatti haa deemnu uummata keenya kabiraa kaa waliin mari'annaa ustaas Hamzaa kanuma teletoma tole galatoomi Nasraa wallahi viidiyoon ati nu dhageessifte viidiyoo coraan irraa nama sossoobu ilmaan keenya nu dhaqqabaa hunolaal afaan abboo kanaa taanee dhufne jira keenya isin hundi irra afaan abbaa kanaati afaan ummata dhumu jiruu kanaati tanaaf isiniin jenna yaa ummata keenya wal haa hubannu wal haa caqafnu tanaaf inshallah ni kara gargaarsaa kallattumaan dabarra mee namu afaan beekun daqiiqaa xiqqoo fudhadhaa Mu'aaziz caaltuunis waan jettan ja'ame itti dabarra. Dubbadha moo Mu'aazaa dubbatu? Itti deem. Jalqabarratti duuba tiktaakii wanti turre ajandaa hin beekun ture saniif laayiv irratti na agartanii dhiifama isiniin jecha galatoomaa isin naaf heeruudhaaf itti aansuudhaan ammoo miidhaa uummataa osoo siyaasaa wajjin wal qabsiisuu baattan hedduu natti tola. Akkuma beekamu biyya teenya san keessatti dhiibban takka yoo gahe mootummaa yookaan immoo waan wayii wajjin wal qabsiisanii namoonni dhugaa osoo arganii dhossan hedduutu jira. Sababni nageenya isaanii ta'uu danda'a yookaan immoo quuqama qabaachuu dhabuurraa kan ka'e miidhaa abbootii keenyatii fi rakkina uummata kanaa osoo waa'ee siyaasatii wajjin wal qabsiisuu baanne uummanni kun hawaasa nagayaati. Hawaasa waan takka jireenya isaanii ooffataa jiru ummata harka qalleeyyiidha. Nigdiif yookaan wanna isaan seeraan ala dalagaa jiranis hin jirtu. Osoo sanirratti xiyyeeffannee tana moomatiin dubbannee namni hedduunis dubbachaa jirtan haaluma sanillee naa ta'u immoo anis dabalatumaan osoo karaa saniin dubbannee akkam isiniif fakkaata waan jedhu yaada qaba. Kabiraati ammoo gargaarsi namoota keenyaa gizee hedduu yoo abbaan iyyatee firri dirmataa jetti Oromoon gizee mammaaktu namni yoo ani namni na iyyansa xiyya dhagee ollaan natti hin dirmatu miidhaa xiyyaaf kanaafi waan wani nama birarraa isin eeginaadha ifii keenyaa waliif hojjenne sanboodan nama yoo kakaasne yoo waan jedhus nin qaba kanaafi waan haasawaa dheeressu hin qabu walumaan as keessa jirra hedduu galatoomadha itti fufaa ustaas. Thank you. Galatoomi caaltuu teenya Mu'aaz itti dabri ichi booda kallattumaan karaa itti deemuu qabnu itti deemna. Duraan dursee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin hundaa'uu guddisee isin galatoonfachuun barbaada. Sababni isaatilleen ummataaf hojjechuun hawaasa ofiitiif sagalee ta'uun carroomuudha. Carraa guddaa kana qaama gartee waan kana keessaa tokko hirmaata akka tokkotti naannoo keessaniif galatoomaadhaan irrattis naaf heeruu keessatti hanquban qabu. Karan deemuu jira imalan deemuu jiralleedha. Ammoo dhimma jala dhufee xiqqoo kumaan dhaggeeffachuu jirutti Aleksilleen gubbaan dabalee naamee obboleessa kiyyaa galatoomu. Dhimmi jiru haga ammaa dhaggeeffadhe waan jirus gaasilaa miidiyaa kana gubbaa walumaan jirra argaa jirra. Dhugumatti wantoota tokko gizee ilaaltu haalli jiru haala ulfaataa ta'uu ni argita. Kanarratti ammoo qabxiilee tokkoon dubbachuu barbaada. Duraan dursee uummanni keenya hawaasni keenya warri viidiyoo tana daawwatus kabaja daawwachuuf ta'ulleen waan waraabamee asirra deemaa jiru kana dhugumatti galatoomaadha yeroo teessan qaalii tanaaf gumaachitanii waan as jirtaniif isinillee ijoolleen teenyagaa warri dhageettii qabdan as gubbatti bakka tokkotti akkatti dhuftanii gaafa dhimma dhuunfaa keessanii lafa keessanii sa'aatan islaamaa meeqa godhuu dandeessanii sa'aata akkitti as dabarsitaniif guddaa galatoomaadha rabbiin gaajazaa keessanis haa kafalu isin jechuu barbaada. Maali amma wanni jiru miidiyaa gubbaa walumaan jirra ni agarra. Rakkoo ummata keenyarra gahaa jiru babal'ifannaa daangaatiin wal qabatee kanarratti ammoo lubbuulee lammiilee teenyaa to'aarsaaf dhiyaate isaantu bahuu jira. Bakka tokko qofatti illee miti kallattii afraniinuu iddoo garagaratti illee waa hedduu deemuu jira.
wantoota kanneen gaafa ilaaltu dhugumatti namatti dhaga'ama akkuma obboleettiin teenya jetteetti galatoomi caaltuu teenya wallaahi waan bareedaa jettee duraan dursa waan as gubbatti haasa'u kanaaf Oguta akkasumatti akkasuma muwaas qiyyanaafse mu'ee maaks dhiisi hottu as deebii kaameeraa banan itti dhiisi waan itti jirtu hottu gamaa kana kaameeraa banan dhuftaa obboleessoo. Namni hundi jarruma kana hamsaa jala namni hundi akkasuma dafaatii kooppilinki godha nambaaraaliin nama baay'ee biran waa ga'u taaptaaf illee godha itti fumi mu'ee muwaas. Itti ofe muwaas qiyyaniifam. Abshir. As biratti wanni jechuu barbaadu obboleettiin caaltuun qabxii guddaa kaafte dhugaa dubbachuudhaa fi laal waan yeroo hedduu namni keenya nu hubanne tokkotu jira. Amma waan kana arragaa guyyaa isaatu gahee haala jirus waliin beena jechuun haalli wanta biyya teenyaa jechuun hajirus Afrikaa keessa jiraachuu wajjin Itoophiyaa jiraachuu wajjin ammoo dhimmi siyaasaa keessatti ammoo akka nama qaama bakka biraa jirutti yeroo hedduu involve godhuu hin dandeenyu kallattiidhaan yookaan ija nama hedduu duratti jechuudha. Kana jechuun ammoo guutumaa guututti dhimma kanarraa quban qabnu yookaan shoora keenya baachaa hin jirru jechuu miti. Kana akkasumatti walii hubachaa deemuu qabna. Siyaasa wajjin dhimmi kun osoo walitti dhufuu baatee natti tola. Because wanni kun namummaadha, humanityidha. Akkuma na laaleessutti isin laaleessa, feemasoota laaleessa, hoggantoota laaleessuu danda'uudha qaba. Qaama mootummaa jalaa kaasee haga gubbatti laaleessuu danda'uudha qaba. Militarii, milishaarraa kaasee haga poolisii haga hundatti laaleessuu danda'uudha qaba. Yeroo tokko inumaa siyaasa keenyatu badaa yoo kana dubbanne faa maal jaanii waan akkasiitu jira. No, dhimma akkasirratti jettuutu jira. Dhimmi kun ammoo osoo asitti lubbuun namaa bahu jirtu yoo warra waan kanaaf ati sagalee hin taane yoo ati iyyattee namni siin dirmanne yoo ati wanta hin jenne dararaan tun itti fuftii miidhaan tun itti fuftii gartee barbadaa'insa kana caalaatu manca'insa kana caalaatu dhufaa deema. Kanaafuu wantoota akkanarratti ammoo dhimmi lubbuudha bakka dhimma sensitiiva. Dhimma waa hunda caaluu danda'uu qaba. Dhimma siyaasa achi lafa keessa put aside high kallattiin wanta guutuudhaan seenee nama hunda dhimma ilaallatuudha sagalee ta'uu fi danda'uu qabna. Roga hundaan hundinuu anarraa maaltu eeggama sirraa maaltu eeggama qaama sanarraa maaltu eeggama qaamni hundinuu gaafa gartee roga isarraa eeggamu walitti fidee wanta je'ee furmaata bareedaa tokkootu wanta taa'ee jechuudha. Kanaaf maali as biratti amma maaliif walitti dhufne? Wanni walitti dhufneef hagan as jala dhageettis galatoomee namni yaada kanas fidee asitti walitti nu qabeessa. Uummata keenyaaf sagalee ta'uu fi dararaan tun akka irraa dhaabbattu godhuu fi haala danda'ameen garteemi isaan deeggaruu jechuun meeshaa deeggarsaa waan isaan barbaachisu nyaata dhugaatii akka isaan wantarraa wanta jedhan isaan kana sappoortu godhuudha deeggarsa godhuudhaaf. Hayyee isaan kana deeggaruuf yookaan isaan kanaaf sagalee ta'uuf bifa kamiin nurraa eeggama? Fakkeenyaaf akka yaada keeyyatti yookaan isaan kanaaf sagalee ta'uuf bifa kamiin nurraa eeggama? Fakkeenyaaf akka yaada keeyyaatti dhiifama. Akka ijoollee miidiyaatti akka yaada keeyyaatti dhageettii qabnu sanaan yookaan falawarsii qabnu sanaan hordoftoota qabnu kana biraa fi qaamota biraa sabaaf salammii biraa kana bira dabrees sagaleen teenya akka addunyaa biratti illee qaama afaan keenya karaa mataa keeyyaatiin akka nuti yaadu yoo waan kana gabaabsee wanta je'een irra dabree gaariidha moo yoo carraa marsaa lammataa keessatti saanaa kan namtee fayyadamu dhiifama. Laala kee goonu yaada jidduudhaan waan takkaa jira waan namni keenya dagate jira jidduun yaada abdeet godhaate. Muut godhi muut irra jirtaa ta'a akkasumatti. Warra gartee silaa gargaarsa uummata kanaaf darbuudhaaf as jala tattaa'ee nu eegu jira. Warra sanillee akkamitti ka gargaarsa darban wanni qabannee dhufne zeel kaashaappii waan akkasii qabannee dhufne. Baankiin Itoophiyaalleen ati numa jirti garuu boruu nu dhufti ni gaafanna meedameen turaa ol baafnee gaafanna burqaas ol baafnee gaafanna tanaaf jidduudhaan jara keenya ni dubbattan ni haasoytan ustaada keenya bagana ga'an dhuftanii hordoftoota keetitti atis jecha lama ji'itiiti itti dabarra jara keenyatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بقى دفتني
warrumaan gasirra jiru warri namoonni hedduun filooraaf jalaa qabdan kun sheer wanni istoorii keessanirra godha akka namni viidiyoo diina ol keessa jirtaa bar keessa jirtaa amma buute inshallah yaada hedduudhaan boodati deddeebi'ama namni haa dubbatu gara Amma gargaarsa baate. deemame kallattumaanu yaada ta'uun qaba galatuma waan namaa ta'u biran ta'a namni nu jalaa irra deemurra gara gargaarsa akkasi istoorii keessan irratti godhamee jira kee istoorii keessan irratti godhaa akkasi oliin isin guddisaa ustaada nama naa ol guddisaa deemam zaate nama naa ol guddisaa deemi warra zeel harkaa qabus damiin turaas ol naanaqaa deemi ammoo namuu viidiyoo babbanadhaatiti bakka riipoosti jettu sana laal ustaad bakka riipoosti jettuu fi istoora irratti namni hundinuu riipoosti godhaati san booda immoo istoora irra godha baarakallahu fiik riipoostii fi istoora nuu godhaa galatooma wallahi akkana isin irraa balbaan